የምስራቾት Kitaaba dubbii waaqaa raadiyoodhaan. Dhaggeeffattoota qophii raadiyoo sagantaa sagalee misraachoo yooyyaa bakka jirtanutti araarri nageenyi fi arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos almasih isaa isiniif haa baay'atuuti. Guyyaadhaa seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Amaanu'eel Amoos qabannee isiniif dhiyaanneerra. Amaanu'eel Amoos gooftaa Yesuusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjetaa ture. Mala seexanni kiristaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutti hima. Duubarra garuu akkamitti akka gara gooftaa Yesuus beekisaatti isatti amaniisaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa waaqaatti mootummaa samayii kan warra gooftaa Yesuusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kana hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa arge kana dhugaa ba'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya jaalalaati. Dursinee waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinneef kabajisiif ta'uuti. Amma kunoo nus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari. Lubbuun yookaan namni ergaa kana dhaga'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jijjiiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uufi. Namni haarinni kan gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhaga'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorri fi hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uuti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Seenichi akkasitti dubbifama. Amaanu'eel Amoos akkas jedhee seenaa isaa dhugaa kana jalqaba. Kun seenaa dhugaa deemitii dhugaa bahe kan jedhamee seenaa gooftaan kiyya Yesuus Kiristoos naaf hojjateedha. Namni tokko waan jireenya isaa irratti ta'u keessattuu wanti gaarii hin ta'in tokko gaafa isarra ga'u kun carraa kiyya jedhee isa san akka jirjiruu hin dandeenyetti amanee taa'uu danda'a. Hamma tokko yaadi kun dhugaa fakkaata. Seenaan ijoollee waaqaa kan gooftaa Yesuus Kiristoositti dhugeeffatan garuu jireenyi isaanii karoora harka waaqaa keessa jira. Isuma kana immoo kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 16 lakkoofsa 9 irratti argina. Karoorri waaqayyo ijoollee isaatiif qabu garuu akka guutamuuf haal dureewwan tokko tokko irratti hundaa'a. Isaanis tokkoffaan abbichi yookaan abbaan dhimmaa karaa Yesuus Kiristoositiin gara waaqaatti dhi'aachuu. Abbichi yookaan abbaan dhimmaa karaa Yesuus Kiristoositiin gara waaqaatti dhi'aachuu. Lammaffaa ilaalcha abbaan sun waa'ee dhuma jireenya fooniitii fi jireenya du'aan duubaatiif yookaan du'aan boodaatiif qabuu fi inni sadaffaan immoo jireenya hafuuraatii fi hawaasummaa abbichi sun jiraatu irratti hundaa'a. Jireenya keetii irratti qormaatni adda addaa baay'atuu danda'a. Qormaata saniin kufaatiin kan dhufu garuu karaa tokkoof kan biraatiin yoo ati qormaata si dhaqqabe saniif eeyyama kennituufidha. Kunillee waan dansaaf yookaan waan gaariif yookaan waan dansaa yookaan gaarii hin ta'iniif jaalatisaaf yookaan jibbiisaaf beekisaaf yookaan wallaalisaaf. Fedha waaqaatiif ajajamiis mallattoo ijoollee waaqaa yoo ta'u fedha waaqaatiif ajajamiisa dhabees immoo mallattoo ijoollee badi'iiti yookaan kan warra baduuti. Namni tokko jireenya isaa guutummaatti humna lamaan keessaa isa tokko jala seenuun dirqama. Isaanis humna hafuura waaqaa jala yookaan humna hafuura seexanaa jala jechuudha. Namni kamiyyuu humna lamaan kana jala bilisa ta'uu hin danda'u. Yookaan humna hafuura waaqaa jalatti bula yoo kana dide immoo humna hafuura seexanaa jala jira jechuudha. Lamaan kanaan ala filannoon sadaffaan yookaan lakkii ani isaan lamaanuu hin barbaadu kiyyuma akka fedha kiyyaa jiraadha wanti jedhamu hin jiru. Kana lamaanuu garuu abbichumatti
keessaa filata. Seenaan kiyya kun kan jalqabe yeroo an biyya kiyya Naayijeeriyaa naannoo Imoo jedhamu keessatti warra kiyya waliin jiraadhurraani. Warri kiyya warra qabeenya qabanuun turre. Haa ta'u malee abbaan kiyya akaakuu yookaan akaakayyuu kiyyarraa yookaan abbaa isaarraa lafa hektaara 42 kan dhaala yoo ta'u, wanni kunillee seenaa maatii isaa keessatti dhiibbaa addaatti fide. Firri naannootii fi kan fagoo baay'een isa kajeelaa qabeenya isaa kana hawwaa turan. Ani immoo wanni kun maaf akka ta'e beekuu dhabus sababa lafa hektaara bal'aa abbaa isaarraa dhaaleen ta'uu danda'a jedhee shakke. Haati kiyyaaf abbaan kiyya Maargaaretii fi Amaanu'eel obboleettota kiyya waliin jireenya dansaa, jireenya gaarii jiraachaa turre. Ani obboleettota kiyya durraa yookaan dubraa lama dhalataniin turtii waggaa 14tiin booda dhaladhe. Ilmi dhiiraa warra kiyyaaf ana qofa ture. Anaan duuballe obboleettiin kiyya takka dhalatte. Dhalachuun kiyya warra keenyaaf gammachuu addaa nuuf fide. Garuu gammachuun keenya sun yeroo dheeraaf turuu hin dandeenye ture. Sababni isaas haati keenya nu duraa duute. Gammadi keenya sunis gara gadda cimaatti jijjiirame. Haati kiyya sababa xonqaayiitiif yookaan warra mana seexanaatiin akka duute himama. Waan guddaa nu gaddisiisu immoo waggaa 4 booda abbaan keenyas du'e. Hojii seexana irratti seexanni itti mufatee yookaan itti aaree akka abbaa keenya ijjeesallee himame. Waggaa 2 du'a abbaa keenyaatiin duuba obboleettiin kiyya guddoon isiin yookaan isheen hangafaa eessa buuteen ishee dhabame. Bifa dhokataa kan namaaf galuu hin dandeenyeen baddee hafte. Achiin duuba immoo obboleettiin kiyya kan biraa kan lammaffaa dhalatte hin maraatte, sammuu dhabde. Haalli kun immoo walitti daddabalamee maatii dur gammadaan jiraataa turretti gadda addaa kan walirraa hin cinne nutti fide. Haaluma kana keessatti akkuma ta'ee barumsa kiyya sadarkaa tokkoffaa addaan kutee ture itti fufee hamma ji'a 3 baradheen booda kaffaltiiwwan adda addaa naaf barbaachisan kaffaluu waan dadhabeef adoo hin jaalatin barumsa kiyya addaan kute. Baay'ee osoo hin turin akaakayyuuwwan kiyya du'an. Sirni awwaalcha isaanii raawwatameen booda firri keenya kan an guddoo isaan hin beekne obboleettii kiyya ishee takkatti naaf hafte maandhaa yookaan quxisuu kiyya kan taate na duraa fudhatan. Hagaadhaa eessa akkasiin jirtullee hin beeku. Hanqina jireenyaaf waan na barbaachisu adda addaarraa kan ka'e waggaa kiyya 13tti gara mana abbaa kiyyaatti deebi'ee qofii kiyya jiraachuun dirqama natti ta'e. Dhuguma mucaan waggaa 13 diinottaan abbaa isaatiif diinottaan dhuunfaasaa adda addaatiin marfamee qophaa jiraachuu danda'a. An guddaa sodaadhe. Wantooti kun hundumtuu ammaan booda jireenya bu'aa qabu akka jiraachuun naaf hin danda'amne natti agarsiisuu jalqaban. Guyyaa tokko mana barumsa kiyya sadarkaa tokkoffaatti hiriyaa kiyya Chenduu kan jedhamu tokko argadhe. Chenduun baay'ee na jaalata. Waan anarra ga'e hunduma isaa waan dhaga'eeruuf gara warra isaatti na geesse. Warri isaallee simannaa o'aan na fudhatan. Akka mucaa lammaffaa isaaniittis na tolfatan. Jireenyi kiyya amma reefuu gara kallattii sirriitti dhufuu jalqabe. Haala dansaan, haala gaariin na qabatan. Gammachuu duraan dhabee ture kaan amma argachuu jalqabe. Baay'ee natti tole. Haati kiyya lubbuun jirtuun waaqi isiin kadhataa turte sun kunoo warra kana fakkaatu kunoo naaf kenne jedhee sammuu kiyyatti fudhadhe. Gammachuu guddaa argadhe. Kana waggaa 2 keessa tureen booda ammas seexanni deebisee gammachuu kiyya kana diige. Chenduuf warri isaa konkolaataan osoo deemaa jiranuu konkolaataa biraa biyyee diimaa ba'atee deemaa jiru waliin walitti bu'anii yoosumaa battalumatti hundi isaanii du'an. Oduu sukkanneessaa kana gaafa dhaga'u dhaabachuu dadhabee kufe. Gadda kana immoo isinuu caalaatti bakka kiyya buutanii naaf yaaduu dandeessan. Sirna awwaalcha isaaniitiin booda gara mana abbaa kiyyaatti deebi'ee ifi jiraachisuuf immoo hojii ashkarummaa hojjechuu jalqabe. Hojii dadhabsiisaa ta'e humna kiyyaa olii namoota gurguddaa waliin hojjechuu jalqabe. Ollaa kiyyatti namichi tokko bakka hojii isaatti guyyaatti saantima 50 yookaan shilingii naaf kaffalaa
na hojjechiisuuf na qaxare. Bakka qonnaa sanirratti immoo gaaffiiwwan kanneen akka an deebisuuf fuula natti gurraachessee na gaafate. Jalqaba lafa abbaa kiyyaa akka itti mul'isu yookaan akka itti agarsiisu. Lammaffaa lafa kanarraa akka kennuuf. Sadaffaaf isa dhumaa immoo hojii ashkarummaa mana isaatti hojjedheen booda mindaan kiyya saantima 50 sunillee hafee irbaata qofaa mana isaatii nyaachuu akka ta'e natti hime. Anillee gaaffii namichaa sana hin morme, hin ta'u jedheen. Achiin duba bosonaa yookaan baddaa san keessatti akka na ajjeesu natti dhaadatee anillee guddoo sodaadhee gargaarsa gaafatiisaaf iyyaa fiiguu jalqabe. Bosona dukkanaa'aa cimaa waan tureef eenyullee iyya kiyya dhaga'ee na gargaaruu hin dandeenye. Gargaarsi guddaan garuu Waaqa biraa naaf ta'e. Cuubeen na waraanuuf natti baafate. Bosona dukkanaa'aa cimaa waan tureef eenyullee iyya kiyya dhaga'ee na gargaaruu hin dandeenye. Gargaarsi guddaan garuu Waaqa biraa naaf ta'e. Cuubeen na waraanuuf natti baafate. An garuu jalaa miliqee osoo fiiguu boolla tokko keessa seene. Boolla san keessatti tasa marri yookaan margi na dhokse. Baay'ee na barbaade garuu na arguu hin dandeenye. Achiin booda abdii kutatee deeme. Anillee deemuu isaa mirkaneeffadheen booda boollicha keessaa ba'ee karaa biraatiin gara naannoo mana jireenya kiyyaa lafa abbaa kiyyaatti deebi'e. Dhimma kanallee maanguddoota biyyaatti himadhe. Garuu yeroo baay'ee ijoollee abbaa fi haadha hin qabneef gargaarsi barbaachisaan hin godhamuuf tureeyyuu anillee akkuma san gargaarsa jaarsolii yookaan maanguddootarraa osoo hin argatin hafe. Wanni kun immoo keessa kiyyatti mufiif jibba addaa uume. Maafi na jibban? Maafi akka abbaa fi haadha hin qabne adoo beekanu na gargaaruu didan? Keessi kiyya aariif mufii addaatiin guutame. Jireenyi kiyyas rakkinnaan guutame. Kanaan booda tasafaa jireenya kiyya gaargalaan guutame kanaaf fala argachuufaa danda'a jedhee gara waldaa kiristaanaa naannoo kiyya jirtu takka deemee miseensa guutuu waldichaa ta'e. Miseensonni waldaa sanii tokko tokko na beekan turani garuu na gargaaruu hin barbaanne. Kanarra akka xiyyeeffannaa gootanu kanan barbaadu miseensa waldaa kanaa kan ta'e Gooftaa Yesuusitti osoo hin amanin gargaarsa argachuu qofaaf jedheeti. Lammaffaa dhalachuu jechuun maal akka ta'e iyyuu hin beeku ture. Har'aa kanallee jireenya akkasii keessa kan jirtanuuf miseensa waldaa kiristaanaa taatanii garuu Gooftaa Yesuus Kiristoositti kan osoo hin dhugeeffatin jirtanuuf an ergaa isiniif qaba. Sagaleen Waaqayyoo akkuma ergaa Phexros 1:5 irratti barraa'etti inni yookaan Yesuus Gooftaan waa'ee keessaniif in yaadaatii waan isin rakkisu hundumaa isarratti gatadhaa, isarratti buufadhaa, isatti immoo dhugeeffadhaa, Gooftaaf fayyisaa keessan tolfadhaa jedhee jaalalaan ergaa kana isiniif dabarsa. Haala kana keessa osoo jiru mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti waliin barachaa kan turreef umrii waggaa 5 kan na caaltu Aliis gara jireenya kiyyaa dhufte. Wal jaalanne jaalala ijoollummaa kanaan gaafa guddannee umriin keenya gaa'ilaaf ga'etti akka wal fuunee wajjiin jiraannullee waadaa waliif seennee turre.